jechuudha. Sanyii wajjin deemne gargaarsi godhameefii jechuudha. Hospitaaluma osoo jirru aduu san እንደውም ቪዲዮ irratti argitanii ta'a baay'ee dhukkubsatee doktoroonni deddeebi'aa ilaalaa turan. ቆይ አታቋርጠኝ ብሬ ስቶፕ ፕሊዝ ኖ ምንም ይቅርታ የለም ልጨርሳ ምን መደማመጥ አለብን እኔ ስጨርስ አንተ ትናገራለህ አለበለዚያ ነገሩ ድቅድቅ ይላል እኮ ዝም በልና ልጨርስ ቪዲዮ ግቢ እያሉት ነው ብዙ ሰው ለዛ ቪዲዮ ለምንድን ነው የምገባው ባል ነው እንደ መጣልኝ ቤቢ ቦይ አዊሌ oso rakkoon qabu viidiyoo tu baaseesu rakkoon qabu viidiyoo sila fuudhaa fi ilaalcharra hin jirru dhugaa baasuuttennaa miti kazaan jechuun tu baate gaarii aduu san asho waggaa barbaadan garuu ani dadhabeetan dhufee fuulaan dhiqanne waaqa cileen fakkaadha gammaafan seena viidiyoo hundee mirga kiyya naa eega isa tokkummaa akkanumatti dubbattu waaqa ergasii birriin sun hin guuramee akkaawuntii kiyyarratti $500 galee wannoo isinitti agarsiisuu danda'a. Darasanii jechuudha kan akkaawuntii kiyyarratti galee $500 hinjira risiitii falmatuudha ergee sanyiidha ergee hunda isaaniitiifuu ergee even viidiyoo irratti hojjedheetan jira. Viidiyoo irratti indoo filitarii kan onnootti waan itti ta'ee addaatee mul'achuu dinnaan suuraadhaan irra godhe $500 jechuudha akka mul'atuuf jedhee ergasii waggaa barbaadan ammas isinitti mul'isa $500 san baasiitan kenneef bariisaa osoo hin ta'in barii lammataatan baasii kenneef barii lammataa indoom $20 waggaa peepaaliin dabarsu kan irraa muruyyuu osoo hin muriin ilma kiyyaanan kakadha ishiinis hin jirti kanuma mul'atu hisaab bisarraa የሚታወቅ ነገር ነው dhaqee fuudheetan kenneef aduu laayivii gargaarsa sanii kan qaalii galtee na biratti hin jirtiyyuu obboleettiin tiyyata akka gargaarsa irratti kan beekamtu 8,000 viizaa anuunaan hojjisiisaa fi qoy kara paaspoortii sii dhufuun edatiru paaspoortii immoo maalii fi paaspoortii dura irra galchitan kan jettani operaasyoonii oggaa taatu paaspoortiin gideetaa hin gaafatama tokko inshuraansii xayyeqaal jedha tabaala ማለት ነው እኔ ሆስፒታል ዲባሜ ዳቄ ሂምቤኩ እንጀዳኒ እሺንጄ ነንጀዲ ያኒ ግን ዶክተሩ ካንደበቱ ሲወጣ አልሰማሁም ከዛ በኋላ ዋናውን ሱምብሪሱን ተናለ ተሰጣት አመ ቪዛ ሰን ከንቃሊ ሲንቴፍኩ መሰደት ከነን እርጋፍ ጀቴ ሲኑም ቤክታን አጋሩ ከንጀዳምቱ ገርጋር ሰረት ካን ቤካምቱ ቤክታ ishiin immoo birrii san ergu heddiyyuu qooyii paaspoortiin ba'ee ergasii ergitaa fi ammaa mitiin jedhe maaliifi keessi kiyya nan sodaadhe beektaa maqaan na dhaaminnaayii jedhee jechuudha keessi kiyya nan shakke tasammoo birrii kana nyaadhitti hedhinnu bacha ani dubbiin nan dheechu malee akka carraa ergasii aduu gargaarsa kana finne bariisaa falmattuuni mana eenyudha micaan biyya keenyaa sun eenyudha Gabriel kaaruu qabu sun maqaa isaa barreessaame asli ifam asli mana asli seentee falmattu maal jetti kaleessayyuu wal arginee falmattuudhaan baay'ee sittaareetan jira akkana yetta dubbii balleessite jedheetan fuulduratti itti meeyyu asliidhaan mana aslii seentee namumti gargaarsa nu godheen jiru wanna argine tokko hin jiru aga amma jettee viidiyoo namni waraabee sheernaa godhe eenyu sheernaa godhe viidiyoo san micayyoo ala Ameerikaa jirtu kan 8,000 nan gargaara jette sheeriin atti gooti innaan akkamitti akkana jetti ani ndoom keessaa ba'e wanna akkanatti zizi wanna wareen keessa jiru seenu birrii kana siin erguun an jettee micayyoon jechuudha dhugaa qabdi ka እሷ zigaa qaal gabta zigaa ምንም አልተሰጠንም jechuun kun wannan deemsisne aduusan aareetan sanyitti bilbilee sanyiin jee kootu deefi nageessi birrii kana ofirraa kenna boru maqaan kiyya sin dhaamen jedhe aduu san galgala dhaqeetan birrii san kenniif kostarti jedhee aareetan jechuudha garuu ganni biratti kana dubbachuu hin dandeenye maaliif dhiibamtee jirti amma saanii ani
ilmakiyaanis ta'e bamaatabe የምምለው ገኒ ታማለች ኢባምቴ ጅርቲ ዲቤኒሺ ከነን ኢጃን አርጌ አኒ ካካቹ እንደንደው ሶበ ጀዲ ከነን ኢጃን ዲሪርቴ አርጌ አዱ ገርጋር ሰሰነ ዱቤ አስረት ናቀባ ማልጀቴ ሲቲ ነታፉ ኢሳ ይምበርባዱ ጀቴ ክርስቶስ ዱካኒ ኩና በሪን ኤልመኪየቶ ኪቸና ሙሊስ ማልጀቴ ገርጋር ሰ ይምበርባዱ ገርጋር ሱማ ዱአዱና ኢሳ እናኒ አማርኛ ቆይ ተረጉምላችኋለሁ ማሮቼ ቆይ ከዛ ማልጀቲ ፈልመቱን ማልጀቲን እንዴ ቦዳ ከምታና ፈልመቱም ነበረች ለምን አኔ ዱጋንዱ በደ ከንሽን ጅርቱ ቦዳ ከምታና አከመን ሲጎዳኒስ እሺኒስ ዱጋ ቀብዲ እሺ ብረከን ጅርቱ እሺ ቆፈቱርቴ እሷን ጫብራት የምታድረው እሺ ቱቴኬር እሺ ጎደ ቤክታ እና ወነ ጅሩ ካና በቃ ወነናኔ ቤኩ ከንሰንራ እንደርቤ ደረሰኝ ተከነን ቀበጠቄ ነመቶ ኩራ ብሪ ሀርከራ ፉዴ ከነንከነ ሂንቀቡ አኒ ብሪን ከንቀርሺን ነረሴኔ ከንገርጋር ሰሰኒ ከኔ ሰኒ ደረሰኝ ጊፍተር እሺን ከኒቴፍ ሱን ፈጌ ጀዳንቲ ጊፍተር ሙሉ ዳፈን ኬሳን ደረሰኝ ኤርጌ ክርስቶስና ኩናከድፉ ቤኬቹ እና ገለቶም ሲቱኛቴ በደማ አግረቱ ይጅራ ፋሲካ የሮቶ ኮዲፋ መትሩ በሌቻን ኬኬ ከነጎቴ ከነኛቴ ባሳ አኒ ኦፊኖን ነው እንጀደ ገሩ ሚጨዮታና አመስ ከን ሲኒቲሙ ሚጨዮንቱን ጸበለርቲ መና አባቴ ተጠመቀ ማጅርቲ ከሌቸ መና አባቴ በቀን ጌሱፍ ጄኤ ነቲ ጎራኒ ሪባ ነካሰኒ ቪዲዮ ሳን ሆጀን እሺ እንደም ፓስፖርቲ በቀን ሰርፕሪዝ ሺጎነ ጄ አኒ ተሳፋኒ ነበየ እቲሜዱ ጋይቹ ሲንጀቹ ከነምበር ባድ የሚጨየውን ዲባምቴ ጉቱማን ጉታ 100% ግን እቺ ልጅ ነገር ኦሶ ገለቶም ዋሲ ጋፈዳ ገለቶም እሺ ናጋፈ ኦፕሬሽኑ ተውቂየ ተኒራ ጋሲ ነገር ሲታቱር ተንጋፈሲሱኒ ሶበሞ ዱጋድ ኮቱሰስ ستاني دكتورة عم عربي فانن اتهاس ايه كوي ستان اوبسي كوي وقالت اوفي قالتو دكتور قياتو كو اوبريسيون تاتا قياتو كو موين تاتو جراتوري كوتو ستاني ما ادو دورا ديم نيسان دكتور منا ديس جراتوري قياتو كو اوبريسيون تاتا قياتو كونتاتو جراتوري غافي لو اكو سيفان ديبيسكا guyyaa dura deemne operaasyoonii ta'uu dandeessu. Guyyaa lammata deemne immoo dhaggeeffadhu dooktaru የተለያየ ነው አዳደ ዶክተሪ ሱን immoo maal jedha ግዴታ operaasyoonii hin taati jedhe arabiffaan jeeju. አምስት ወረቃን ገኒ ብራሂን ጅራ በ28 ነው እንደዚህ ከን ቀጠራኒ ወረቃን ገኒ ብራሂን ጅራ በአምስት ኦፕራሲዮን ከንታቱ ጋር ፓስፖርት ነው ጋር ዱፌት ከንጃኒ እንጅራ ደረሰኝ ገኒ አሴንቱ ሲገልቺቲ ስታሙሊስ ጋጋፈተም ተጀተን ቪዲዮ ረት አማም ጋፈተም እንስ ደረሰኝ እንጅራ ትሩ እንስ ደረሰኝ እንጅር ከረኩማ ሰዴቴቴ ፈልመቱን እሱም ደረሰኝ አላችሁ የፈረመችበት ኤዳዳን ባቴ ሆስፒታላ እንስ እንጅራ ደረሰኝ ስንታርጊሲስቱ ገልቺቲ ራሷ ደረሰኝ ታሳያቸዋለች ደረሰኝን እንጅር ወነ ደረሰኝን ቀቤ ወነ ወረቀኒ ቀቤ ዱጋና ችረጅር ኦኬ አማሲን ፈይቴት ሞ ገና ቀጠሮ ቀብደ ሆስፒታላ ገና ቀጠሮ ቀብዲ ፓስፖርቲን ኦጋ ሀርከ ገዬ ኢንሹራንስ እንትን ሲልላት ነው ከን ኦፕራሲዮን ይታት ገሩ አማ አይዲ ሰኑ ሆጂሲሱ እንደንደሱ ኦዱሞ አሲፋች ደደሙን ወኖ ጀደሜጅር ከነሲን ፊጣ ግን ዱጋንጅሩ ዱጋና አኒ ቤኩ አኒ ጋኒ ሲምቤኩ እስን ኑንዱ ከወልቤክ ነው ቲክቶክ ከናሚቲ አኒ ገሩ ዱጋ ዳፍናን ዱበዳ አመንታ ኪያፍ ኢልመኪያናን ከከዳ ገኒን ዲባምቴ ኤን ጉቱ ማንጉቱት ዲባምቴ አርጊ እጨኪያ ገለቶሚ ናሞኒ ፈከኛ ፈስከሰ ጅርተን ውስጥ ናሞኒ ዲሜተኒ ተሪ ቦዳ ኬሳን ዱፍተኒ ከነ ቦዳ ዋን ጋፈቲና ዮሲኒ እንገለና ዋንገለ ጀዳቲ ነጋፈዳ አን ከነ ቦዳ ዱፍተኒ ዋይሲን እንጋፈቲና አኒም ቤጎን ፋሲካኒስ ኩኖ ኑፊዲ ገሜ ፊዲ
falmattuu fidinaan jechaa turtan. Namni hedduunis keessaan waa istaappii koo tun waan namni sagalee natti qabe lakkoofsa koo onlaayinii dhimma sana jechuudha. Nan saalfadhe jala jechuudha. Dhiisaa afayyituu dura gaafachuun kee shaggaadha. Garuu waan tokko sin gaafadhu uummata keenya. Osoo namni takka mucayyoon tun manni jalaa gubate kaanii miti dhibee dhiisaa dhibee waaqaa dhiisaa osoo mucayyoon tun dhuftee rakkadhe isiniin jette kana caalaan gootanii fi isin alagaadhaa hin gootanii kan godhe hin dubbatu rabbiifuu jecha hin gootanii በጣም ሼም ነው በጣም ሼም nama qaanis namni dhukkubaanii miti akkanattu giiftiidhaan namaa kenna akkanattu alagaanuu namaa godha nama keessa ani maalan jedhe yaa rabbi dhibeerra nan buusiniin jedhe edaa namni keenya akkana hin jedhe Kiristoos baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen maallaan jedhanii haasi kadhagee. Ijoolleen paaspoortiin hojjetachuu jettee baallaqa fudhante jedhanii gaayyaa gastii bakka hedduutti waamame guyyaa tokko dhaqee hin hirmaannee hirmaachuufis karooran qabuun ture. Guyyaa tokko ittiin gammeedhaanii amma siin fayyitu ittiin dubbatina. Kootu sittaan hima dhugaa paaspoortii illee aduu san namtichi na biratti jedhe gurraan dhagee Kiristoosin paaspoortiin ishii barbaachisee jedhe gurraan dhagee kanatti anumatu paaspoortiin duraa hojjetamuuf kan hin jedhe. Wanni hundu darasanii qaba wanni hundu dubartii takka irratti akkanatti wal geenyee bifaan arrabsiintanii kaaniin arrabsitan. Ayyee waa tokko jira qoy ganni hin dubbattaa qoy har'a booda. Bakkeen namni jiru bakkeen fataa miti waa xiqqaannan bu'aa alaan jiru adaraa waaqayyo adaraa lafee haa caalu waa xiqqoo dubbadha bakkeen namni jiru bakkeen jeetaa miti iddoo amantaa jira waan ta'eef. Okay, mira keessan seenuun daa'ishi suutee di dubbadhu tolee suutee di dubbadhu. Mira keessan seenii ijoolleen oduu ishee ajjeesaa jirtu mira keessan seenii jettaniini waan isheen irra jirtu oduu sirriitti hubatin oduu ishee odeeffama eega silaatii jalqabee guyyaa har'aatiin kan jalqabe wanti kun. Namni isheen sagalee ta'aa fi namni isheen bu'aa fi uummanni na gaafatee gaan. Namni isheen dhaggeeffadhaa dura namni irraa dhaabna bari. Yuutiin irratti qoy tokkummaa irraa dhaabna bari. Irraa dhaabna bari. Hin dubbatin baay'ee sirumayyuu. Dormiin baay'ee. Batika dubbadhee dhuba afaan tokko bichaa dubbadhee bu'aan ani nan bu'aa bakkeen jiru xiqqoo inni jiru waan ta'eef waa tokko bichaa dubbadhee dhuba. Adaraa keessan Oromooti. Ammas kaanaan borus kaanaan yoo hin fayyee anu dhufee waan garaa keessatti jiru hundi nan dubbadha dhufee. Akkuma hin fayyee bichaa rabbii na kadhadha. Please Oromooti. Kana bitta yoo dhugumaan haqa sinirraa qabaate yoo dhugumaan haadhoo keessan ta'e yoo dhugumaan intala keessan ta'e akkuma asii baa'u fayyeetuma dhufee akkasinitti dubbadhu rabbii keessan naaf kadhadha akka amantaa keessan. Wantaan hafe sobdeen maallaqa keenya nyaatte sobdeen maal jettee warra jedhaniifis waaqayyo akka hojii keessanii warra na bukkee dhaabbataniif waaqayyo akka hojii hunduma keessanuu waaqa ardii diriirse waaqa samii diriirse hojii keenya nu haa kennu yaa jiru. Ani kan ija namaa fuullee na dhaabe rabbiidhaan hin danda'u rabbi gara fuula. Rabbi ija namaa fuullee nama dhaabaa jiru. Rabbis ija namaa fuullee nama dhaabe. Kuni galee adaruma keessan. Akkuma akkasuma haadha jechuun hin jiraadhuuf na dhiisaa Oromoo. Kanuma sinirraa fedha bakka waan biraa sinirraa fedha. Mallaqni keessanis hin jira na bira eeyyeen hin jira waliin naa kennitan jira. Mallaqa Itoophiyaa kun iddoo tokko soddoma naa kennitan birrii biyya Dubaay akkuma sadii bishaan naa kenname hin jira birrii. Isasanii siniif deebisaan dini akka waan jedha hingaa waan jedha bakka ganni qoy anis waa itti dabala. Waan itti dabala. Namoonni kuma tokko dhibba tokko kun. Qoy obsi bakka nulleen dhaabnaaf ani. Ishiin asitti iyyinaan aleen jira. Nulleen dhaabnaaf ani. Qoy ishee waan tokko dubbadhee waan takki. Nambaa lubbu nambaa dhaggeeffadhu abboonnis na bukkee dhaabbatanii jiranii. Laalfa lubbu falmattuunis haati kiyya naaf hin dhalle abbaan kiyya naaf hin dhalle oromummaaf na wajjin raakamaa jirtu jedhe dhiibbanuun kan amantaan keeyyaillee tokkoo miti anaaf jettee ammaa jirtu ilma waaqa azirti maatu ani dhaabachuu hin danda'u naan zoora naan kufa haqima hin qabu na bukkee jirtu akka dhuma kee arguutu si bukkee hin danda'u na bukkee jirtu jarana Oromooti yaa odoo nanuu gadi dhufan akka dhasiniin jedhatu hawalumaa gootani ammoo jabeessan fuullee kan aanaa dhaabee Rabbu mana kadhadhaa nama siniin jedha ulfaadha hundi keessan dhala Oromoo kan taatan hundi keessan ulfaadha warri waa'ee kiyya dhimmantanis warri waa'ee kiyyaa haasattanis kanan siniin jedha horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'a haadhooti.
Hayyee rabbi si haa fayyisu. Fayyitee jennaan waan fete dubbachuu hin dandeessa rabbiin jalqaba. Rabbi si haa fayyisu siin jedha harka kiyyatti. Maana gaafatte yoo jette immoo waayistaappii koo nama tokko eenyu isaas iskiriinii isaa banee isin agarsiisa booda maa gaafatte yoo jettanii namoota tokko gammee nan qaba. Gammee yaana minna azabee guyyaa 3 dura gammeetti men ture. Maalan godhe naan dhiisi tokkee isin dhukkubaa naan tolee fayyitu dubbadhuun jedhee gastii bakka naqutti naqabanii azaana godhanii egaa dhugaa jiru eegan koree wal beekee isiniifan fidaa faasikaa fiduu dandeenya beekalee kanallee waamaa turre ganniillee osoo hin taane falmattuu qofaan walitti siqeenyaan qabu barbaadee finnaadha. Utuu waa istaappii kiyya waan namni natti barreessee fi gaayyaa waraqaa natti ergametu jira waan isin agarsiiftaniin sana alatti waraqaa kan biraa jechuudha. Eessaa akka dhufe hin beeku maal akka fide hin beeku amma hin dubbatinaa dura fayyitu gaafa fayyite arrabsuufis nama miidhu dura fayyitu jedhee wallaahi billaahi raban nama dura qabama raban nama dura du'a dubbadheen ture jechuudha. Gammee immoo akka dhuunfaatti natti si waan siquu fi gammeen soba jedhu jechuudha. Eengadda guyyaa 3 moo 4 dura gammeetti bilbileen gammeedhaan akkanatu jira gammee maalin godha gammee jennaan. Gammeen miisejii sagalee naa qabee sagalee lama moo akkas naa qabee wanta sanarraa waan hubadhe qaba. Nama na gaafate waan ta'eef jechuudha. Ani immoo eegasin girri hin danda'an ijoolleen as keessa jiran ullee jiru. As jala jiran hedduun jira ammatti garsiiran turre soba waan jedhu irratti fuulleeffataniiru. Birriin hin gaafatamne dhukkubni si dhukkubeen jiru paaspoortii haaromfachuuf jetteeti waan jedhani kaasaa turan jechuudha. Kun immoo amma rabbi si haa fayyisu. Ani kanuma siin jedha ani akka kiyyatti rabbi si haa fayyisu ijoollee amma dandeessan dhiisaa haa fayyitu kunoo birriin xiqqaadha kan akkaawuntii Itoophiyaa argale 100 wayii jedhaa jirti. Walumaa galatti jette sun illee kunoo shakkiin qaba waan ta'eef dubbii qaba waan ta'eef jettee keessa akka garagalteedha kan isiin dubbatte anillee ishiin kenniteetti jedhaa jirase chesila dubbachuu barbaadde. Yaanillee wanta dubbatu maayini dhugaadhaaf wanta dubbatu abeet. Nagama. Hayyee. Dubbatu hayyee. Wanta dubbatu maayini dhugaa taanaan akkuma ganniin jettee akkuma jettee wanti hunduu gara boodeetti yoo itti deebinu akkuma isheen wayyooftee akkuma teette kanatti iyyuu hundumti iyyuu ammaaf tasgabbaa'ee dhugaas ta'u sobas ta'u booddeen ba'a. Dhugaanis hin haftu sobnis hin haftu ba'uun ishee. Kanaafuu akkuma isheen isin jettetti ammaaf tasgabbaanee hundi keenya iyyuu. Niitorkii isaatiin deebi'a. Nama hordoftoota keenya nama 1,000 kana agasiin fayyisutti amaanaa sitti kenninu warri gargaartanis warri hin gargaarinis warri sagalee taataniifis warri hin taatinis afayyitu gaafa siin qaxaroo akka qabduudhaan fayyiteetti naan jedhan iyyuu waan garuu hin argine fayyiteetti jedhaa turanii warri gargaartanis warri hin gargaarres agasiin fayyitutti obqusadhaa gaafa siin fayyite feetan galabbata waan feetan gaafadha osoo bajettan. Garuu agasiin fayyitutti fayyaa dursa kennuun dirqama. Fayyiteetti waan jedhamu irratti fuulleffadhee dubbadheen iyyuu akkati fayyite dhaga'e sirraa osoo hin taane jechuudha. Agasiin fayyitutti teessila si deebisa yoo jiraatte irratti mul'attu. Agasiin fayyitutti eega qaxaroo qabdi jedhaa jiru.